kana booda boca. Akkuma uffannaan kee jijjiirame, haasaan kee jijjiirame, akkaataan jireenya keetii amalli kee jijjiirame arguu barbaada. Ispoortiittis immoo si gashine hojiin shaakallaa yerootti illee hojiin yeroo dabarsanaa jechuudha. Tole galatooma dhugaa baaduu na jijjiirtan dhugaadha kanaan liuudhaan taa'ee yaadeen beeku bee. Haasaas akkasitti naasoftu siila amma jiru miti biyya keessanii akkasitti naasoo. Hundi akkanatti naasa'u anoo abbaa kiyyatu qassee akkasumatti haasaa akka isumarraan bare. Xinnoo ishee gaggabaabsi. Rakkoo qabu nan fooyyeffadha. Kanaaf jechuudha boodi. Nuti gaafa siqattu jechuudha. Haasaan kee akkaataan deemsi kee hallumti uffannaa kee akka jijjiiramee nu faana jiraattu hiriyaa keenya akka taatu barbaanna. Guddattee wanta si barbaachisa wanta sammuun kee yaadu isa sammuun kee yaadu ol akka argattu. Akkati bakka jira miti akkati jiraattu sirraati akkati jiraattu barbaanna boodi. Akkuma jijjiiramtu kanaaf siroomfachuu barbaannee ati saganaaf hiriyaa qabdeennee mayyaanna. Saganaaf dhumna si bira boja. Tole anis gaasan kanaan dura baballeesseef dhiifama naa godhaati. Rakkoon qabu nuuni ilaa akka ta'uuf dandeessee jiraattu barbaanne jireenya ga'aa jireenya nama guddaa akka jiraattu barbaanne. Boja. Guddaa naguma jirta naguma jirta taayi gaafee maaliin baddeem jirta naguma fayyuma nagaa maali animmoo si argee beekuufan akkamat aanni atoon jijjiiramte ani maaliin dhageenye ijoollee keessan mandaa fidame maal wayyaafaa sitti jijjiiran. Uffata kana manaa naa fidaniiti. Uffata kana amma mana keenyatti hin beeku uffata kana eessaa fidde? Maarree maali obboleessuma keenyaa fide deebii hin beektu deebii mannaa fide maali sitti himneen? Akkasii? Maali kan keedhaa? Haa ta'u rakkoon ta'eera bareedaadha. Xiqqoo waa siyaasofsiisa dheetanaan si bira dhufe. Maal rakkoo bareeda naasofsiistu? Wantichi immoo waansa iccitiidha. Wanta ati qoratteerra naa ga'uu dandeessu. Maaliidha immoo laata citittiin immoo ani citii kana jiiluu ishiin qabaame maalidha beelatti mikaa immoo? Wanta sitti ulfaatu otoo hin taane akkam beektaa? Milkii faatu hiriyyaan ani garmalee jaalladhu. Jaalallee koo goyoomsaniitiin inni irraa adda baasan. Jaalallee koo yeroo jettu dubaruma kanumatti haasoftumoo? Eeyyee. Milkii faatu kana godhaa? Milkiidhuma faatu kana godhe kanaaf ati immoo maal gochuu qabda? Iccitii kanaa qorattee bee. Anillee wanna kana keessa galuu baadhee natti tola. Ammas ijoollee kana wajjin walitti buunutu natti toluu dideem. Kun walitti sin buusu. Ati maal goota wanta si barbaachisu siifan kaffalan. Kanaaf immoo ati wanta isaan hojjetan waan isaan godhan hundumaa suuta ittee qoratta. Malee wanta isaan faana walitti si buusu hin jiru kana keessa. Ani birritti maanii na goobsuu kee kanatu natti tolaan jiru maanii warra darbee sama agartee miti waan dhagoon birriidhaan wanta ijoolleen namaan been fiddee maani sinnosu gala amma wanta jiru hundumaayyuu baaseetumaan sittaasa maalan godha dossee maal hojjeta garaa kee jetaa'e maal godha sittanima hoggas ijoollee romaan goonee ture ati baastee ijoollee akkam garraami ana kunoo jireenya irratti jijjiirani ati garuu. Wanta kana garuu itti yaaddeetta. Inni darbeera. Inni kun nama faana wanta walitti si buusuun qabu. Kanaaf suuta itteetumaati waan isaan hojjetan nama gaafattee maal akka isaan godhan hunda suuta ittee bira naa ga'uu qabdi. Bira geeyoo ati ta'e sanatti baasta ijoollee kanatti. Ani bareeuma dhiisuufan malee daba isaan irratti yaadaan jiru. Tole sammuun ta'a. Iccitii kana adda baafachuufani. Tole sammuun ta'a. Amma miidhamee anaaf waaqatu beeka boja. Kanaaf immoo isa kanatti naanilin. Maalani miidhamni kee miidhama koodhaaf maali kun nama saalfattu gaasi jala nama
nama jala deebi'an dhabanii ammoo si jala deebi'an maali ati nagarre rabbi nan naqaale amma nan miidhame yeroo ati nagarre keessi koo gubataadha siisa tanuuna yaada si faana haasaa jira malee keessi koo gubataadha nanareen milkii moo kennaadha amma kana kun lamaanuma isaanii keessa hidhaa ati immoo addanaa baasi. Rakkina qabaatumtii jejjeri malee lammashi anaadhiis. Maali nama jala deebi'an hin beekan isaanii akkam nama aarsitu. Amma rakkoon qabu sirreessa. Ati adumatti gatate. Adumatti dhiisi. Waddatti mamoo jejjetta malee. Inni rakkoon qabu kan isaa. Siif waaqattaa mul'atu. An siif waaqatti dhiiseera. Kanaafu. Kanaan immoo waan sii dabaluu qabu siifan dabalaa. Tole rakkina qabu. Intaa. Ani garuu wandatti kun goonarra geessu mana hin taane wayiin deema beektaa iddoon taane dhaqaa ofan qaba naqu lammata ati dhaqi siifan hojjetu. Siif waaqattaa mul'atu bakka. Tole. Adeeraa kee naaf murishee. Maali? Kan abbadduudha. Rakkina qabu. Akkaataan jireenya keetiis amalli kee jijjiiramee arguu barbaada. Biyyaa keenya kan barbaada. Biyyaa keenya kan barbaada. Boja. Akkam. Naguma. Jirta. Akkam. Naguma. Jirta milki. Naguma. Jirta. Nagaadha. Enuman taa'e animmoo Guddataa Jimmaa laalaatu. guddataa asi ture guddataa dhibee dhufee matu nagaa nagaafatee sokke. Boja. Nam soofin ani biyyaa keenya miti maal haasaa turtan guddataa fa'a? Maal haasofna ree? Natti migaa boja si gaafachaa jira natti mi si gaafachaa jira. Maaliif barbaadde? Maal haasaa turtan? Akkasi waa nama haasoftan akkamatti beekama yeroo isin ilaalan. Maalati maa shakkite ree haasofne maal rakkina qaba? Waa nama haasoftan rakkoon qabu. Garuu guddataan sitti si keessa balleessuu isaan barbaadu ati riyyaa godha. Maaliif barbaadeeti waa'ee eenyu haasofne maaliif iyyuu shakkiteeti? Kana dura waan si hojjete beekta miti boja. Beek. Waan si hojjete beekta miti. Beeka Akkamitti guddataatti siqtarii boja. Akkamitti guddataatti siqta. Ati ofii keessanii nama nama jibbuu sirriibni nama irratti daba yaadinaan hin jenne. Guddataan moo jibbuu qabda guddataan nama miti siin jedhaman guddataan nama miti jibbuu qabda. Ati eessaa baateeti ati milkii maa miti? Ati mucaaba karaan dura waan nagaana natti bubiti ati. Guddataan si balleessa guddataan irraa fagaadhuun siin jedhaman sitti man. Kana dura waan si hojjetu sun Fagaadhu akkamittan fagaadha dabarraa fagaadhu. Ati guddataa maal goote iyyuudhaati kan itti guddataa irraa fagaadhuudha jettu. waan haasaa turtan natti nimtu boca. Maaliif barbaadde? Natti nimtu boca. Maaliif barbaadde? Maal haasaa turtan ishi natti Dhiibu maaliif barbaadde? Ati maaliif barbaadde? Natti biqa. nimtu boca. Itti. Hiriyaa taate na faana jiraachuun barbaaddu. Ati maaliif barbaadde? Natti sitti ariba. Ani si balleessa dheesi gorsuudhaaf jedhee. Nan balleessu maaliif barbaadde? Natti sitti ariba. Baay'atti ture. Akkasi boca. Boca akkasi. Tole. Nagaan ture. Baala turanii nagaadha bi baay'atti turii. Hello Devi. Akkam? Jirta miti? Jirra. Eessa jirta? Akkam? Jirta miti? Nagaan? Akkam? Nagaa.
Daftee moo dhufte? Akkuma si barbaadutti. Ariifattee na barbaadde sana fudhannes. Maal taate? Isa fi homaan taane. Maali rakkoo jira? Homaan taane deebi. Maali reefuu liggee sirrii miti? Isi. Natti waan taate? Homaan taane deebi isi. Rakkoo jiraani? Maal ture beektaa? Guddata akka inni hiriyaa dubaraa qabu beektaati kana dura. Guddata? Buleessu qabu? Beektu miti? Inni qaba yaa. Hiriyaa dubaraa qabu? Hiriyaa dubaraa qaba. Haa qabaatu kan maarree? Qaba garuu anaaf isa gidduutti waan uumametu jira. Maaltu uumame? Maaltu uumame? Maal ture beektaa? Wanti ati haasaa jirtu ganaan jiru. Maal ture beektaa? Waan baay'ee na jeeqaarutu jira gidduu kan. Maani garuu rakkoo jira? Rakkoon illee jira. Rakkichi immoo maal oolanii? Maalidha beektaa? Hiriyaa guddata. Guyyaa tokko osoo isaan ol faana deemanii hin arge akka carraa. Guddata? Hiriyaa qaba? Hiriyaa qaba sitti hin beekaman. Qaba ture. Osoo isaan ol wajjin deemanii hin argee mucaan sun immoo ijuma koo keessa lixxe. Hin qoostaayi? Qoosaan jiru deebi na dhageessu na dhaggeeffadhu gaa sittan himu. Na dhaggeeffadhu sittan himu. Si dhaggeeffataa jira? Achumaan silkii ishee akka carraa namarraa fudhattee gaafa ni sin jaalladhee bakka mucaa sana jaalladhee gaafa ni sin jaalladhee silkii dawwaluufi isheenis miira ishee naaf argisiifte waan mana jaallatte natti fakkaata. Maachuudha ati kana yaaddeemo? Deebii na dhaga'e kaati. Obboleessa korooti kana yaaddeemo? Deebii na dhaga'e kaati. Sistemaan jira. Anis kana yaannan ture. Akka tasaa ta'eeti malee. Na dhagaarta miti. Maal lattaa saarta? Amma rakkoo keessa akka nama ashuufiis barbaade. Malee akkasitti na taasiftu hundi. Amma gadhaan rakkoo kana keessa akka nama ashuufiis akkasitti na taasifta deebi. Akkamitti taasifaadha? Ani moo boochaa bira deemee dhabii. Kenna akkami naguma fayyuma naguma nagaadha. Maalis aruftu? Ani immoo asumaan xinnoo naanna'aa turee dhufaa jira. Dhugaa maal mana lafa teessuudha qisii ilaalee hin jirtu? Mana maali ammumaan beebe ammumaan xinnoo qilleensuma fudhatu irra garuu eegannu fees takka taa'isii eegitan si dhabeetan nu egaa amma immoo karaa irratti hundeemu si argaadha. Naguma gaa nagaadha jirtaati. Ani immoo uffata keessan faa kanan ittumaan deddeebiin of lallaadha dheedhee deddeemaa arabe. Baay'ee sirraa bareedeera dhugaa. Maal akkamitti sirraa bareede. Ati immoo baay'ee hin bareedde. Baay'ee bareedde dhugaa. Ni manatti hafuyyoo. Xinnoo mashii haasaa mayyaana. Yoo gaggabaabsite wayya malee. Inni sirrata. Isinitti sinnaan maaltu sirrata. Waasitti hin deeman. Maaloo. Namni mee nama manuuni. Maaltu ta'e? Dhiis nama manuun sirriimi. Ayi maal tokko ta'e natti migaa sarraa keenya. Dhiisate maal obbo sitti beennaa immoo miilla seetii harkaan kaatta. Bin badda biyya kanaa baddaa. Maal taate boca wanti ta'e natti maali gaa wanti ni nan ta'e. Dhiis anuu gubadhee kunoo asii kun garaacha. Boca ani isa barbaadaan jiru. Isa naaf ol naa kaasiin jechaan jiru. Haasaa keenatti amma na baraachaa jirta. Dhiisate. Maal akka ta'e natti maal akka Dhiis addunyatti kana kuwaasiidha seete dhiitte biyya dhugaas ta'u obbo si beekaa. Ani garan jechuun maal jechuu barbaadde maal naan jechuu barbaadde maal taatan naan jechuu barbaadde. Hin cima wantichaatu cimaa. Anamala oduu kana xinnoo daddabarsuus hin jaalladhu beektaa miti amma waa'ee koo namattis takka waan nama odeessitu haa ta'u. Waa'ee namaa odeessuu hin jaalladhu nama kana waama tokko na beektaga. Garuu gaala amma si dhoksuu immoo hin danda'u. Baati immoo hiriyaa koodha. Citii yoo qabatan iyyuu hiriyaa ofii dhoksuun sirrii miti. Sirrii miti dhugaadha. Garuu na hartadheetin immoo sii gadda kaalaa akkam beektaa? Is nama gaddisiisa garuu. Natti himin. Fayyaa isaa natti himin. Yoo barbaanne ta'e natti himin. Natti himin. Maaloo sitti himu ta'e na qora kaayee maali. Maali dharee maal akka ta'e adda naa baasi. Akkam beektaa? Guddataatu jaalallee qaba ture. Qabamoo innis. Jaalallee qaba amma jaalallee isaati hojii wal'eessa. Dhugaa. Maarree maraadhuure. Fedha keetiin maraadhu natti himi.
si gaddisiisne qoy inni si gaddisiisu dudduuba jira. Maaltu nama raacha amma kana maaltu na gaddisiisa maal jaalallee qabaatan dhiisan beekaa baay'ee nama tokko irratti mudata bar. Akkam beektaa isa mini kan nama aarsu. Aloo amma wanta laalaa olee dhufe tokko oduu agarte. Barbaadu waan akkasii taanani natti nimi fayyaan sanatti haafuuti. Maali ati boogaalaa na qora kaayoo na keessa taa'e natti hin tolu ati immoo dhaga'uu qabda. Waama yaa keetii hojii wallaalaa akkam beektaa guddataa kan immoo jaalallee isaa kan irraa galagashaa jiru milkiima hiriyaama keenya. Milkiima isa kan keenyaa chaartaa milkiin tasuma kanan godhu boja sana amanuun karaa karaa Maniyyuu amanaan turre. Anaan milkii wanta akka maal akka inni gorsus beekaa maal akka inni hojjetus beekaa. Maal baay'ee beektaa. Aniyyuu gaafa guddataa dhufee natti hime milkii kanan godhu dideen ture. Garuu milkii jechuun inni ba'ee hoo namni Oromoon maal jedha beektaa naannoo keenya tokko namni lafa jala deemtu sirrii miti. Namni lafa milkii lafa inni jiru waan natti mati. Maal goota sitti mee isaanoo guddataa irratti bari'atu. Hayii guddataa. Obboleessa mee guddataa nama deebi. Guddataani ani nama hamaadhaan si'aa ture. Nuni immoo nama hamaa ta'e amma milkiin nama hamaa isin miti. Akkamittiin. Amma milkiin akkamittiin kana godhee ani si amanaan jiru man bara. Dhaqi kana agartaa. Dhaqi obboleessa isaa wajjin kunoo asilaa kunoo baardaafattii bakka keessa ol gali ilaal. Dhaabatanii siyaasa. Wanta isa barbaade himama. Maal gootu kaa garuu maal gootu kaa. Maaloo immoo dhaqee waa godhaa. Kana dura waan inni irratti yaadaa ture hin beektu. Beektu guddataa waan kana dura nurratti yaadaa ture. Kanaaf ati immoo kana yaaddee araaramta miti moo? Tole maal godhu deebi'an. Naan hin dhageetti yoom dhagee? Maal jedhee itti mashi? Maal jedhee itti maal jedhee itti Kenna akkam. Gurbaas. Baay'ee. Yaadeera kan guddataadha bare baay'ee. Baay'ee ol tokko qalli isaatu baay'ee irraa callisi. Kenna maaliin balleessu? Calluma dhiisii ilaaluun qabaare. Callisee afaan qaba dhiisii ilaaluun qabaan. Maalan godhe kennaa? Milki waan akkasii yaaddee beektas jedhee takka yaadeen jiru. Maalan balleessu? Ani siif jedhee dinkan inni dhufees qabane malee ofii kooti miti. Naaf jettee anaan rukutta naaf jettee. Dhaggeeffadhu miti. Afaan kee qabadhu dhaggeeffadhu. Yeroo hundaa annishaa qalla yeroo jettu as keessaa waa qabdatee yaadan. Yeroo as keessatti nama meeqa baattatee deemta ishee? Yaaddu ati nama fuutuudha ta'eef yaadda miti nama walakkaa hundee ganaa fuutuudha ishee. Guddataa jala jaalallee isaa fudhattu ati qooyi maal kee namni koo yeroo ofii isaatii dadhabutu wallaansoodhaaf yookaan immoo wasaasoodhaaf nama kan biraa biratti barbaada. Maal sitti ulfaatinaan nama kan biraa barbaada. Guddata aangoo kuma dhaggeeffadhu. Inkoo dhaggeeffadhu. Kan kee qofa natti mul'ata. Natti mul'achuu qaba. Maaliif beektaa si duwwaan nattaan taate? Kenna. Kan koo qofa maal sitti mul'ata? Kan kee duwwaan natti mul'achuu qaba. Ani maalin godhe osoo? Kan kee duwwaan natti mul'achuu qaba. Amma utuu deebiin kee badii wayii balleessa kan isaa duwwaan natti mul'ata. Namni itti balleessu natti mul'atu. Nuyi deemnu na dhageeffata. Guddataan jaalallee isheedhaaf miti isaas hin beeku. Silkii ishee akka carraateen nama harkaa fudhee olitti jammarree. Daamaasof utuu wajjin deemuun jaalallee isaa wajjin argeenye. Akka jaalallee isaa ta'e hin beeku. Wajjin deemuusaa argeera. Dhaggeeffadhu sitti hima. Na dhagaartami. Jalqabumarraa jalqabee ati durbattaasuudhaaf hin geenye kanaadha. Maaliif beektaa ati nama qofaa kee ganaa wanta baay'ee galma geessifachuu danda'u. Amma garuu jechuudha gadi deebitee nama kan biraa taasooftee mul'ata keef kaayyoo kee irra taa'aa jirtu. Kenna waan biraa miti kan isirraa barbaadu. Ana moo ishee balleessi? Durbattaasoo yookaan jaalallee qabaadhee jiraachuun gaariidha na baasatta taanaan yoomiyyuu taanaan nan beektu sin beeku kennaan beektu immoo milkiin beeku. Kenna. Anaafati waan tokko walitti hin qabnu beeku.
Ani waan tokko sirraan qabu. Siif jedheen mul'ata keerran taa'ini. Gorsaan jira bar. Baay'ee qabeenya abbaa tokko irratti wal loltii. Naka balteem kenna naka baltee na gorsitaa na. Si kabaluun qabuun. Si kabaluun qabuun. Baay'ee. Si kabaluun qabuun qoy. Natti mi milki an si kabaluun qabu. Maa kabaluun qabu. Amaad yoon si kabalee amaad. Badii koo malee. Badii koo malee. Maalan balleessi. Maal balleessite? Maal ati balleessita? Balleessitee beektaas. Amma qoyaa shi meeqa mo'attee. Deemati muusii dhayyuu. Dhiisi maal si godheen? Maal si godhe? Kottu deebii godhe. Maal si godheen? Isa kana haasawaa. Namatti waan qabeen yeroo hundaati murtee dhaabdee jirta beekaa. Olitti nu nagaaru. Isa bojaadha kana olitti nu nagaaru. Maal godhe? Uumi balleessanii balleessanii. Natti mutee tun hin beekne. Atis immoo achuma keessatti. Kun sitti miti. Achi meeqa mo'attee taate. Isatu sitti mee dhufe. Dorgommii baay'ee irratti dhiyaatteef meeqa mo'attee na dhaggeeffatu. Beektaa isuma beektuu. Isuma beekudha miti maarree guddattee tagaa mala. Akkatti keessa taa'anii waan itti xaliin shan dorgomtee shan keessa sadii lama mo'atte. Sadii maaliif kufte? Maaliif kufte qoy? Odoo dubara ari'uuti ka. Odoo dubara ari'uuti jechuu qabda silaati. Keessi kana irratti mari'achuu qabda silaati. Amma garuu gaddeebitee nama waan biraa karoorfatta, waan biraa keessa galta, waan biraa wajjin haasofta. Ati ofii keetii wajjin haasoftee yeroo filaateetta, ofii keetii wajjin mari'atteetta, kallumattee olii gadi hin fiigin. Taa'iti waa'ee maaliif akka hojjechuu qabdu maaliif akka uumamte yaadu. Ani kanaan booddee sittani maddalaati nama guddaa. Rakkoon qabu kan keessatti nagaa na dhaggeeffadhu. Ati ni hojjetta taanaani sin beekuun hin beeku. Ani ammoo dhuftanii waan natti naxxanii hoggaan isa keessaa gannammee natti wajjinaan. Anis hin barbaadu. Ani immoo walitti wajjin jibbi. Hello guddatu. Kottu amma si barbaade. Ni kottu. Tole. Gudde. Akkam jirta magaala akkam fayyaa kee jira akkam jira magaala kee nagaa si gaafachuun ni hordofni gudde maaliif waa sitti muudhaaf ni ture maallatti hin taane jallata kee garbaate jira kun eessa deemna gudde gaafuma jira maandiree maaltu si muude Ashaa maaltu na beektaa gudde yeroo ta'e tokko mucaa tokko faana deemte jaalallee jedhama. Jaalallee achi guyyaa tokko jechuudha. Osoo isin wajjin deemtanii guyyaa nutti dhuftan sana yaadattu safara naannoo garasitti dhuftan. Yaadatta guyyaa tokko nutti dhuftanii dhuftan. Urjii moo? Urjii. Gaafa si dukkaatti argisan mucaa sana baay'ee man jaalladhe. Yaaddu urjii ameen jedhu. Sabta kana waan kana akka tira irratti yaadee gaafa chaaraan godhaa sammuu kee yaadu sammuu akka na wajjin jiru beektan. Maal jareen inni udah kamu ijoollee tokko wajjin mucaa ho'itaa wajjin taa'aa jirtu maal godhaa urjiinoo urjiinoo hangee kunoo mucaa tokko wajjin godaana taa'aa jirtu ni ijin maalaa saaraa kuni amma argee maali yeroo mootii qoostuu isinii Kandi maal isinii bakka qalbiin keessan dhaabatti Bifa manaa guddata akkasitti balleessi beeka. Osoo akkasitti balleessi beeka. Bifa manaa godhatamaa akka hin goone beeka. Bakka bifa manaa godheshi. Bifa manaa gootee guddata. Bifa manaa godhata. Baasi jala. Galatu.